Miyaa garbahaa fi lixaatti haliilaa hidhattoota fi humnoota mootummaa jidduutti uumame namoonni nagaaduu fi qabeenyi barbadaa'uu himan kalee magaalaa Laancitiitti haliilaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bananiin lubbuun namoota nagaa lam darbuu poolisiin him arramoo godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waraanii guddaan qaama kan jidduu gaggeeffamaa jiraachuu jiraatota irraa odeeffannee jira dhimkan irratti waa'ee Zalaalem Taadessaa haasofsiisee ture. Tole asilee har'a ganamarraa jalqabee jiraatotni nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka eeramu hin barbaanne akka nutti himanitti waraanni humna mootummaa fi akkasumas hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaa fi Dadoo Iddoo jedhamutti gaggeeffamaa akka ture xiyyaafadhee jira. Nama hagamtu ajjeefame kan jedhu hagammaatti hin baramne gama kamiitiin jechuudha. Mootummaanis dhimma kanarratti waan dubbate hin jiru. Argachuuf illee yaalee jira. Namni bilbilanaaf deebisee hin jiru jechuudha. Akkasuma achuma dhiyootti kan argamtu magaalaa Kombolchaa keessas hidhattoonni galanii akka turan barii sa'aatii wal fakkaataa haleellaan kun akka turedha kan hin dhagaye jechuudha. Kan isaan irratti xiyyeeffatan naannoo buufata humna waraana mootummaa irratti akka ta'e wantoota akka hin dhagaye jira jechuudha. Dabalataan iddoon baankotni garaagaraas saamamoo kan oolle gama mootummaatiin mirkaneessuudha baannus dhaabbileewwan kunneen akka leelamaniiran darbee jechuudha dhaga'een jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee ture Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti gidduu kana haleellaan akka ture jechuudha. Gama mootummaatiin dhimma kanarratti wanti jedhamee jiru. Dabalataan immoo Walanceetii Shawaa Bahaa keessattis akkasuma dhukaasa wal fakkaataatu gidduu kana gaggeeffamaa jira. Akka waliigalaatti kaasuu kan dandeenyu waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin nagaa Tanzaaniyaa Odola Zanzibar irratti marsaan jalqabaa gaggeeffamee ture. Waraan kan amma maaltu kakkaasiin beennaa gaafasii waraaniin ture garuu ammoo haal kanaan turre amma babal'achaa jira gugudachaa jira wanti kaasmaani marii kan keessatti yookiin waldhabii marii kan keessatti ka'e jira. Marii sanarraati akka hubannetti gabaasuuf illee naannoo sana waan tureef jechuudha. Qaamoleen lama waliin dubbachuu isaanii akka waan gaarii ta'e yookaan tarkaanfii gaarii ta'e tokkotti ibsanii jiru. Wantoonni irratti waltaan hedduun ni jira. Kan irratti waliin taane gama siyaasaatiin akka jirus hubannee jira jechuudha. Garuu osoo mariin gaggeeffamaa jiru iyyuu keessumaa gara lixaafaa kana waraanni yeroo wal fakkaataatti gaggeeffamaa tureera. Tarii dhimmi kun mootummaanis nagaa barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoos nagaa barbaadna jedhanii mariif wal beellaman hin jiru. Marsaa lammaffaallee inni gaggeeffama jedhameeti eegamaa jira. Sa'aatii kanarratti waraanni jabaachuunsaa gama lamaaniitiin maaliif akka ta'e ammatti ifa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee irratti ofirraa ittisaa jirra. Mootummaan waraana nurratti banee jira kan jedhudha kan ibsanii jiranii. Tarii gama mariitiin yoo ilaalle mootummaanis humna marii sana cimsachuu yookaan bargaining power isa dabaluutiif jecha waraana dabalataa kana banuu ni mala ta'a. Haga ammaatti waan hubachuu dandeenya hin jiru jechuudha. Opereeshinii addatti gaggeessan gama mootummaatiin ibsaman. Garuu yeroo dheeraaf waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessatti daangeffamee ture amma magaalatti keessatti dhiyeen kana yookiin waggoota dhiyoo asitti magaalatti hedduu keessatti Oromiyaa keessatti babal'achaa jira. Kaayyoon isaanii kun maali? Magaala keessatti babal'achuun kun maali? An fakkeenya Laancitti poolisiin achi nu dubbisne warraattuu magaalatti seenee waraan banee jedhan. Isaan ammoo ofirraa ittisuuf waraan banee jedhan. Dhimmi kun maali? Waggoota darban kana keessa kan walumaanuu beeknu qaamni lamaan wal himataadha kan isaan turan dhugaan eessa jirti kan jedhu waan lafarratti ta'e isaan namoota arganiif beekan qofatu beeka jechuudha. Sababni isaa mootummaan hidhattoonni haleellaa bananii lubbuun namaas akka darbe hima isaan immoo ofirraa ittisaa jirra mootummaatu waraana nurratti banee jira. Dhimmi kun wal himachuudha. Kanas ta'e sana garuu rakkoon nageenya kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti ammallee akkuma jirutti jira jechuudha. Namoonni bahanii galuudhaaf akkasumas oomishachuuf hojjetanii jiraachuudhaatiif illee yaaddoo nageenyaa gama hundaatiin yoo akka qaban jiraattota irraa xiyyaafachuu dandeenyerra. Ajajaan poolisii aanaa Bosaatti Komanda Mohaammed Suufaa hidhattoonni kalee galgala magaalaa Laancitii seenuu fi yaalii godhaniin lubbuu namoota lama galaafatanii namoota bira irraan ammoo miidhaa dhaqqabuu himu. Naannoo Oromiyaa keessa abaaboo shanii kan jedhamu shiftaanii bal'inaan socho'aa keessaayyuu aanaa Bosaatti keessa kaleessa akka carraa shiftaatuun baay'atee magaalaa Ololchitti seenuudhaaf yaalii godhee qaamni nageenyaa jiru hundi qindaa'ee ofirraa deebise. Isaan keessaa nama jaajjeesne nama gara afurii kan ta'u harkaan qabne baasa isaanii fageenya irraa dhufaasanii siviilii keessa namni miidhame jira. Namni haga lamaa tokko du'eera siviilii keessa namni haga lamaa madaa'ee jira. Haalli jiru amma maal fakkaata? Tasgabbiidha uummata akka nagaaf. Shiftaan kun naamee kutamee duubatti deebi'ee bosona keessa duraa socho'aa. Sa'aatii hagamii ture rakkoon suni magaalaa keessa? Magaalaa keessa daqiiqaa 30 caalaan turre magaalaa keessa seenuudhaaf yaalanii seenne hidhama sababa adda addaatiin hidhame. Isaan keessa karaa adda addaatiin karaa lolaatiin adda addaatiin qabamee waan jiruufi kaayyoon isaanii san baasuudhaaf waajjira poolisii dhufanii waajjira poolisii seenuu hin dandeenye humna isaaniitii ol ta'e makkalaakaan naannoo san jirullee birmatee gara duubaatiin seenee fi tarkaanfii san fudhate. Haalli jiru amma nagaa sodaan hammaataan jiru naannoo sanitti. Baay'ee galatoomaa Komaander. Tole.
Afraffaa waggoota 7 dhufu keessatti geggeeffamu ministeerri karoora fi misooma Dr. Fitsum Asaffaa BBC'tti lakkoofsi uummataa waggoota dabran keessatti irra deebiin dheereffamaa akka ture yoo ta'u sabab kanaan baay'inni uummataa waliigal biyyattii ilaalchisuun odeeffannoo amansiisaa ta'ee hin jiru. Dr. Fitsum lakkoofsi uummataa fi manaa yaadam kuniin amma maaliirra jiraa ibsuun eegala. dhimma karoorarra jirudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2016 hanga 2018tti waggoota 3f karoora investimentii deemu baasaa jirra. Dhimmoota kanneen kana keessaa sagantaan misooma istaatistiksii Itoophiyaa tokkodha. Akaakuuwwan qorannoowwan sagantaan misoomaa kun qabate keessaa immoo lakkoofsi uummataa fi manneenii jira. Qorannoon bu'uuraas ni jira. Yeroo sirrii lakkoofsi uummataa fi manaa itti geggeeffamu murteessuuf ammoo koomishinii lakkoofsa uummataa fi manaa paarlaamaan hundeessee jiruuf dhiyaatee murtaa'a. Koomishinii kana dura bu'ummaan kan geggeessan ministeera itti aanaa yoo ta'u pirezidaantoonni naannoos miseensadha. Kanaaf waggoota 3 kana keessa yoom lakkoofsi uummataa fi manaa akka geggeeffamu ni murtaa'a jechuudha. ፓርላማ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይወስናል። lakkoofsi uummataa fi manaa kanaan dura sababa weerara koronaatii fi waraanaatiin yeroo qabameef irraa akka dabre kan himtu Dr. Fitsum lakkoofsi uummataa fi manaa ammoo raaga funaanuu waan ta'eef haal dureewwan akkasii hojii sadarkaa idil addunyaatti fudhatama qabu jechuu fi murteessaa jetti. አንድ ሴንሰስ ኢንተርናሽናል ሳንስ እንዲኖረው lakkoofsi uummataa fi manaa tokko sadarkaa idil addunyaatti fudhatama kan qabu gochuuf haaldureewwan bakka hundaatti fudhataman guutamuu qaban jiru. Inni tokko bakka hunda yeroo tokkotti argachuu danda'u feessa. Kana gochuuf ammoo ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu waan lafarra jiru ilaalaniitu murtaa'a. Kanaaf bakka hunda seenuuf waraanni jiraannaan rakkisaadha. Koovidiinis akkuma kana sochii dhorkee ture. Qaqqabamee waan hojjechuu hin danda'amneef sababoota kanaafidha kan ture. Amma garuu haaldureewwan kunneen guutamaa waan jiranii fi karoorri kan qabame irratti hojjetamaa kan jiru. Murteen dhumaa ammoo kan qaama paarlaamaan aangoo kenneefiin ta'a jechuudha. ፓርላማ ስልጣን የሰጠው አካል ነው ማለት ነው። lakkoofsi uummataa fi manaa hin geggeeffamin ture dhiibba qabaa jechuu fi gaaffii BBC'n dhiyeesseef akkas jechuun deebisan gaan kun. መረጃ እኮ ምንም ቢሆን ragaa dhimmoota uummataa waliin wal qabatan fudhatama qabu qabaachuun galtee imaammataa bahaniif karooraa fi wantoota biroo barbaachisaniif fayyadamuuf murteessaadha. Waggoota muraasa darban keessa kun hafuu isaatiin ragaa qabataa fi qulqulluu irratti dhiibbaa mataa isaanii qabaata. ፕሮጀክት አድርገን መጠቀም እንችላለን። Akka raagaan istaatistiksii jiddu galeessa Itoophiyaa argisiisutti biyyattiitti lakkoofsi uummataaf manaa yeroo jalqabaa fi akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 1976 geggeeffama. Kan lammaffaa ammoo akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 1987 kan sadaffaa akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 1999 akkuma lamaatti ture. Itoophiyaatti agammaa lakkoofsi uummataa fi manaa si'a 3 qof geggeeffama. Lakkoofsi uummataa fi manaa afraffaan ni geggeeffamaa jedhame kan ture akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 2010 kan ture yoo ta'u sababoota garaagaraatiin marsa 5f dheereffame. Raagaa dhaabbanni mootummaa dhiyeen kenneen biyyoota addunyaa sadattee baay'een uummata addunyaa walakka qabdi jedham keessaa Itoophiyaan tokko. Akka tilmaamawwan raagalee garaagaraa Itoophiyaan uummata miliyoon 110 ol qasa Tigraay TPLF gaafiin qaamni seer-qabeessummaa fi qabeenyi isaa waraanaan dur ture akka deebi'uu fi boodii filannootti dhiyeessee kuufuun isaa waliigaltee Piriitooriyaan alaa jechuun ibsa baase morma. Waraan Tigraayitti mudatu hordofee TPLF paarlamaanii gara shororkeessaa jedhamee faraajamuu fi boodii filannootiin haqamuun isaa ni yaadatama. Erga Afrikaa kibbaatti waliigaltee mootummaa fi TPLF gidduu taasifameen booda shororkeessummaan TPLF hirkaa'amee ture kaafame bulchiinsi haaraan hundeeffama. Sababa boodiin filannoo kennee fi mormii TPLF irraa hiika fiixa isaa kan qopheesse. Boordiin filannoo biyyaalessaa seera qabeessummaa TPLF deebisuudhaaf labsiin isa deeggaru waan hin jirreef gaaffiin dhiyaate kan seeraan deeggarame ta'ee waan hin argamneef akka hin fudhanne eereera. Paartichi seera qabeessummaa argatee socho'uu kan danda'u irra deebiin gaaffii galmaa'u yoo dhiyeesse fi boordichi seera bu'uureffachuun hayyama yoo kenneef ta'uu beeksiseera. Haa ta'u malee TPLF murteen boordichaan kenname kan fudhatama hin qabnee fi kan waliigaltee Piriitooriyaa faallessuu fi seera bu'uuraa kan hin godhannedha jechuun hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa cimaa deemaa jiru abbaa dhabsiisa jechuun ibsa kaleessa baasee mormeera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay boordiin filannoo abdii nagaa Itoophiyaatti mul'atu deeggaruu irra waliigaltee nagaatiif kan abbaa ta'ee TPLF akka seera qabeessa hin taane gochuuf murteen dabarse seeranis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jedheera. Paartichi dabaluunis waliigaltichi dhaabbilee ardittii fi idil addunyaa adda addaa akkasumas paarlaamaadhaan mana maree ministeerotaan ministeera haqaa fi qaamolee kaaniin beekamtii fi deeggarsa kan argate ta'uu eeruun murteen boordichaa akka waliigaltee Piriitooriyaa faallessuudha jechuun qeeqeera. Murteen boordichaa kunis waliigalticha kan balaarra buusu kan jedhe ibsi TPLF kun murtichas kan hin fudhannee fi qaamolee dhimmisaa ilaallatu waliin akka irratti mari'atu eereera. Murtee boordii filannoo irra deebiin xinxaaluun waliigaltee Piriitooriyaa fi murteewwan dhaabbilee federaalaa kan dabarsan ka'umsa godhachuun gaaffinsaa akka fudhatamuuf gaafateera TPLF. Mootummaan federaalaatis murteen boordii filannoo irra deebiin ilaalamuun gaaffilee seera qabeessummaa TPLF waliin wal qabatanii ka'an waliin kan jiran filannoowwan seera fi siyaasatti fayyadamuun paartichi gara eenyummaa waraanaan dura tureetti akka deebifamuuf gaaffii dhiyeesseera.
Waraanni naannoo Tigraay eegalee baatiiwwan booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 2013 ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa TPLF gochaa humnaan fincila kaasuu irratti hirmaachuu isaa mirkaneessuu ibsuun seera qabeessummaa isaa haquu kan beeksise. Bu'uura kanaan hooggantoonni paartichaa maqaa paartichaan socho'uu kan hin dandeenye murteen kan darbee fi dabalataan qabeenya socho'anii fi hin sochoone kan maqaa paartichaan galmaa'an paartichi yoo idaa qabaate akka kanfaluuf akka oolu murtaa'eera. Idaansaa kanfalamee qabeenyi irraafuu yoo jiraate barnoota lammummaa fi barnoota filattootaaf akka oolu boordichi murteessee ture. Waliigalteen nagaa erga mallattaa'ee fi waraanni erga dhaabateen booda TPLF gara sochii siyaasaatti kan deebi'e yoo ta'u kana hordofees beekamtiinsaa akkasumas qabeenyisaa akka deebi'uuf gaafatus boordichaan fudhatama hin arganne. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhuma torbee darbee irratti deebii kenneen qaama seerummaa TPLF deebisuun akkaataa labsii 1162 muraa 2011 bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu ibsuun gaaffii TPLF kuffiseera. TPLF qaama seerummaa argatee socho'uuf akka haaratti galmaa'ee boordichaan yoo beekamtii argate qofaadha jedheera.